Ashamaa jira jirtu hordoftoota fi daawwattoota chaanalii Almaastoof jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam turtanii akkam yeroo fi sa'aatii kana eegdan jecha egaa guyyaarraas qophii muraasan walitti deebinee jirra. Waa'ee kaargoo ilaallata. Tanaan duras viidiyoo dalageen ture. Har'as egaa itti fufna jechuudha. Waa'ee kaargoo keessumattuu Dubaay kaargoon baay'ee kan nama tuqudha. Egaa wantoota obboleewwan keenya mudate inni jira mudannoo obboleewwan keenya Dubaay irraa gara biyyaa yeroo galan jechuudha. Isaanis maaltu isaan mudate jechuun keessaniin oolu walumaan yaa ilaallu. Dubaay warreen kaargoo Dubaay warreen jiraatan mi'oota mana walitti guuranii warreen ergan gaafa gara biyyaa gallu darasanii hin qabnu. Maaf jennaan miini bitamee jiru overii waan ta'eef baay'ee waan ta'eef qaraxa ni gaafatu jechuudha. Itoophiyaa gumruukitti qaraxa bichaaf qarshii Itoophiyaa qarshii 1,100 992 fi qarshii 2,228 fi saantiba 33 kaffaltu malee baafachuu hin dandeessu jedhanii. Egaa mi'a maalii miini qarshii kan hunda isaan gaafate jechuun keessaniin oolu mi'oonnis mi'a mana keessatti maashina bunaati, maashina midhaan daakuu fi meeshaalee rifeensa kan ittiin yeroo mataa hojjetatan kan mataadhaan maratanii fi meeshaalee rifeensa ittiin hojjetatan fi ispiikarii mana keessatti jechuudha. Akkasumallee kanneen diraama shaniin bitaman kanneen akka nyaata akka dhadhaa jechuudha. Dubaay keessatti diraama shanii warreen nyaata bitamanii qaraxa qabaa jechuudha. Unkaan kaan dhiisati obboleewwan koo. Qaraxa kaargoo warreen hin gooneef rakkoo hin qabu. Osoo jedhanii qaraxa malee darbaa jedhanii nama dagachiisu. Qaraxa hin qabu, kuni qaraxa hin qabu, kuni qaraxa qaba, kuni hin qabu jedhu si dagachiisu. Kun hin qabu waan sin jedhaniif egaa ati suuparmaarkeettii gaafa deemtu mi'oota waanuma hunda walitti guurtee galta. Waanuma dassi jedhe tokko yeroo bittee galtu asitti rakkoo hin qabu Dubaay keessatti jechuudha. Maaf jennaan kiiloodhaan kaffaltaa. Diraama 250 kan nyaanni ittiin ergamu ni kaffaltaa. Kiiloo keetiin herreegdee ni kaffalta. Gatii taaksii ni kaffalta. Isaan inni birrii isaanii rakkoo hin qabu asitti jechuudha. Asitti birrii ittiin bittaniif birrii ittiin kaargoo ergitan kaargoo takkittiin kiiloo takkittiin birrii 8 shilingiidha. Birrii 8 shilingii kana kiiloo takkittiif jechuudha. Birrii takka sun mee birrii Itoophiyaatti hasaaba amma akka dhufu jechuudha. Kiiloo tokkichi birrii 8 shilingii hasaaba biyyaatiin jechuudha. Kana sinumaaf anniisaa kaargoon qarshii argatuuf warra ergan isaan qarshii argatu warri ergu warri fuudhanii erganii garuu warra ergatuuf kisaaraa hin galle keessa galla jechuudha. Isaan qarshii isaaniif jedhanii dhimma isaanii hin qaban waan ta'eef kun ni darba kun hin darbu sin jedhu warra wanna hin darbine sin darbu sin jedhu asii ni darba wantoonni hundumtuuyyuu jechuudha. Biyyatti rakkisaan gumruuk Itoophiyaa gumruukiin akkuma beekamu baay'ee ulfaataadha. Malaamaltummaa warraan hojjetanii waan ta'eef jechuudha. Irratti nama nyaachisu gumruuk irratti. Har'a obboleettiin teenya yookiin obboleessi keenya qarshii 1,100 qarshii Itoophiyaatti qarshii 1,100 992 fi 2,228 saantiba 30 jechuudha. Qarshii kana diraamatti yaa jijjiiru. Diraamatti yeroo jijjiiramu qarshiin kun baankirraan 12,000 ta'a jechuudha. Diraama 12,000. Diraama 12,000 kan ta'u damooza ji'a meeqa ta'a yookaan damooza waggaa meeqa ta'a. Akkuma beekamu ijoollee baay'een keenya qarshii 1,000 dalagu ji'aan. Yoo akkam baay'atee mana tokko tokko kan 200,000 dalaganii sun jiru. Baay'inaan yeroo biyyaa dhufnu qarshii 1,000 qofaan dalagna. Qarshii 1,000 kanan yeroo dalagnu kaargoon kun 12,000 kan Itoophiyaa gumruukitti kan gaafatan kan ittiin bitame malee jechuudha. Kan herreegati hammam akka ta'u ilaalaa jechuudha.
qarshiin kumni 12 baankirraan qarshiin kun jechuudha kanaan isinitti maa jiru yeroo baankirraan erginu gabaa gurraacharraan immoo hamma akka ta'u asaabati ilaalaa jechuudha. Warreen mi'a bituu bittaaf biraaf naaf gaadha warreen mi'a bitaniif yookiin mi'a erguu barbaadan biraan naaf gaa kan narra ga'e kun akka obboleewwan kootirra hin geenye kan jedhu dhaamsi isaanii jechuudha. Warreen mi'a bitan biraan naaf gaa kanarraa kan hafe yoo nyaatamuu barbaadan qaranni ixifii 10 kan qaraxamu jechuudha. Qaran ixifii 10 ta'eera biyya keessatti gatii ittiin bittan sintu beekaa qaraxa laaladha asii kan ittiin ergitan kiiloodhaan kaffaltaniiti taaksii kaffaltaniiti maashagaa kaffaltaniiti chaarjiin 225 natti fakkaate isa kaffaltaniiti. Gaafa biyya galtan biyyatti gumruu keessatti uffanni ni qaraxama wanni tokkollee wanni afu tokkollee hin jiru jechuudha. Qaraxa qaba wanti hundumtuu. Akkasumallee televiziyoonii inchi 70 bitanii jechuudha. Gara biyyaaf gar tokkumaan gara biyya kiyyatti gala jettee yaani Dubai keessa waggaa 12 jiraattee gar tokkumaan gara biyya kiyyatti gala jettee yeroo biyya galuudhaaf kaatee Carrefour yookiin supermarketii dhaqxee inchi 70 bittee jechuudha. Inchi 70 LG birrii 2,500 bittee diraaman jechuudha kan ittiin bitame meeshaan kun. Baankii irratti immoo yeroo jijjiiramu karaa baankiitiin isinitti maara karaa gabaa gurraachaa asinuuni beektu jechuudha. 37,500 fi birrii 62 ta'a kan ittiin bitame qofti Dubai keessatti jechuudha. TV'n inchi 70 televiziyooniin jechuudha. Kan ta'u kana baasee bitee gara biyyaatti galuuf dhufee amma garuu gumruukitti barri gubbaan dhaabbadhee jira. Televiziyoonii bichaadhaaf qarshii 200,000 fi 8,100 birrii 77 gaafatamee TV takka qofa baafachuudhaaf jechuudha obboleewwan koo. TV'n kunis inchisaa garuu guddaadha. Inchi 70 jechuudha. Qarshiin isaan gaafataman televiziyoonii takka qofa qarshii 200,000 fi 8,100 birrii 77 kana yoo kaffalte fudhachuu dandeessaa naan jedhanii yoo kaffaluu hin dandeenye akkam fudhachuu hin dandeenye natti himanii. Maal naaf wayyaa maalan godha osoo gara biyyaatti galuu baadhee jedheen ofitti aaree. Egaa obboleewwan keenya hamma isaan kun isaan nu dhaaban kana duras hundumti keenya iyyuu yaani waa'ee kaargooti irratti biyya keenya keessatti loogiidhaan kan hojjetamaa jiru wanti hunduyyuu jechuudha. Gubboodha wanti hunduyyuu gubboo baay'ate. Yeroo kana TV takkaaf qarshii 200,000 gaafachuu jechuun 200,000 fi 8,000 yeroo gaafatamu kan ittiin bitame immoo diraama 2,500 diraama Dubai keessatti jechuudha. Karaa bittaa bichaan gara biyyaatti yoo jijjiirru 37,500 fi birrii 62 ta'a. Karaa baankiin gabaa gurraacha osoo hin taane. Garuu amma kaargoo yeroo asii erginu biyyatti cabuu danda'a meeshaaleen kun. Fakkeenyaaf obboleessi keenya yookiin obboleettiin keenya kuni televiziyoonii kana qarshii 200,000 kanaaf 8,000 kana kaffaltee yoo baafatte achitti immoo meeshaan kun yoo cabaate yoo kan cabee achi ga'u ta'e obboleewwan keenya kisaaraan humni keenya lifaatiin keenya kan tuudha jechuudha. Kana obboleewwan keenya irraa baradhaa keessatti warreen kaargoo erguuf yaaddan yookiin karoora qabdan mi'a bituudhaaf qarshii keessan qabadhaa galaa biyya keessan irratti laalati ofii keessanii bitadhaa malee kaargoo meeshaa ittiin asitti bittanii fi kan ittiin kaargoo asii ergitanii fi
kan biyyatti ittiin kaargoo ittiin baastan asaaba laala uffanni ni qaraxama, caammanni qaraxama, nyaatumti bittee diraama isheen bitee narra qaraxana gaafatanii jechaa jiru. Egaa kan osoo dhageenyu obboleewwan keenyas wanta isaanirra ga'u dubbachaa jiru. Kana hundumaa osoo dhageenyu akkamitti kaargoo mi'a erguu dandeenya? Maaliif qarshii keenya qabannee gallee biyya keenya irratti bitachuu ni dandeenya? Biyya keenya irra guute wanti hin jirre tokko illee hin jiru. Mi'a ofii keenya maraxnee bitachuu dandeessa. Kuni dhaamsa koo obbolummaatti, keessattuu ijoolleen Dubaay keessa jirtan jechuudha. Akkamitti akka hojjettanii, akkamitti akka qarshii argattanis ni beektu. Kanaaf kaargoodha jettanii kaargootti birrii keessaniif fixinaa. Qarshii keessan harkatti qabadhaa galaati biyya keessanitti bitadhaa.